channel Bari TV Islama gama YouTube'aatiin hordoftan kabajamtoota kiyya guyyaa raantana application ajaa'iba tokko isiniif geetin dhufe application kun ka akkamii jettan warreen kitaaba online irra barattan warreen kitaaba akkasuma gara imo haa ta'u gara zoom haa ta'u social media irratti fayyadamtanii qalamaan barreeffachuudhaaf isin rakkisee yookaan kitaaba harkaa qabaachuudhaaf bani mobaayilii irraa qabdan PDF keessa fakkeenyaaf irratti barattan bifa kamiin barreeffama bariidaati akka gartanii nama harkaa qabutti barrii irratti jalatti barreeffatanii hiika isaadha barumsa keessan barattan mikay ja'u wajji ilaala guyyaa arrantana keessaaf warri kitaaban barattan akka na hordofaa isin jenna channel keenya kana subscribe like share godhu hin dagatan isin jenna nu faana bu'aa. Egaa kabajamtoota keenya application sun kunoo kana application sun kana jechuudha kunoo kani amma oofaa jiru kana jechuudha application kun Adobe Acrobat jaa Adobe Acrobat application yoo kana gabbuufattan dhayxanii eessarraa gama Play Storaatiin dhayxan Play Storerraa dhayxanii itti barreeffattan jechuudha Play Storerraa dhayxanii bifa kanaan Adobe jettanii itti barreeffattan isin jedhala Adobe sinyal Adobe October fakkeenyaaf Adobe jibarreesse haala kanaan jechuudha naafida kunoo application kun kana jechuudha kabajamtoota hordoftan kiyya kana gabbuufattan isin fayyadaa jechuudha kun application kana gabbuufattan dhayxanii erga application kana gabbuufattan booda keessa seentan jechuudha خبراتن قبا كيسن قسينا application أنا كيسا قد سينا فكينا في كتاب نخون قانين دوران رتب الرئيسي جود كنا في قانين دوران يوخاف PDF في الرتب والباسي جنو حركان بالرئيسي في فخان انجر حركان بالرئيسي والباسي كنا كتابا في فخان انجر جود أكس مخانتي for example مو برف حكينا في بالرئيسي وداف يو بالرئيسي برباد دي فكنا في كتابة خان خيسن قسينا تلا كتابة خان خيسن قسينا إرجع كتابة خان خيسن قسينا بودا أسرة يسين كرسي تلا نوجه ترى إرجع دفن بودا فكنا القاعدة الثاني فكنا بدنا القاعدة الثالث بكجو خان جكم إرجع بكسين جكم بودا hundeen jenna fakkeenyaaf hundeen sadaffaa fakkeenyaaf barreeffamni bakkuma teettiin barreessee irra qabannaatu harkaan irra qabna yoo dheeressa barbaanne gatsuma lamaan qabne adda bal'ifannaa jechuudha ajjalan kaadha saayizii isaa immoo yoo asgattiitti barreeffama kun editii saayizii kalaaraa isaa barbaadus akka barbaaddu jijjiirataa jechuudha kunoo siif fida fakkeenyaaf 10 irraan ka'a 10 irra bifa kana naatee jechuudha amma waan bifa kanaan barbaachisa jecha saayisa addeetan ka erga nasra xaabee booda bifa kanaan fayyadamaa jechuudha akka soo hata kabajamtoota hordoftoota kiyya bifa kanaan itti fayyadama application kun application bareedaadha application gaariidha inshallah waan nuti turtii gootaniif galatooma isin jenna akkasii wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh